Salam alaikum. I love you so much, my boss. My honey, my hiwate. Gojee fakkaate dhugaa gojee fakkaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune akkam doktortoota fi daawwattoota asaanti Oroshoo hunduma keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin dhaqqabachaa guyyaa hadhaa chaalenjii ajaa'iba wayii qabannee dhufnee jirra. Chaalenjii kanarratti wanta nama bohaarsuu fi wanta waa irraa baratan waa hubatan jedhee yaadu keessa jira. Kanaafuu hundumti keessanuu hanga xumuraatti turtiin keessan wajjin haa ta'u viidiyoo kana immoo amma xumuraatti daawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ittaansa immoo hundumti keessanuu eebbisee dabalatee artisti majaa yookiin mardu baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atileen baga nagaan simatte siin jedha. Hayyee sagalee keessan ol kaasa. Sagaleen keessan akka gadi fagaatu. Ani fagaadhe na fakkaate ammoo Eshi baga nagaadhaan dhuftanii wanti isin dirqama beekuu qabdan duraan dursitanii gaafiif deebii ol gaafanna jedheera. Yoo gaafii kanan argatanii hin qaxxaamtu. Qixaatii kana immoo dirqama keessan fudhatuu qabdu. Ani akkas hin ta'u wanti sun bira hin jiru wanti jedhamu tokko hin jiru dirqama keessanii kana beekaatti seenan isin jedha. Jalqaba inni irraa ka'a. Eebbira jalqaba. Gaafiin jalqaba akkas jedha. Ati eenyu jedha? Ati eenyu? Ani eebbiseedha. Hin argan. Ani nama. Hin argan. Dura jechuu turte silaa ishee taante argatteetta. Irratti sara takkitti kana deebii saratti garuuyyuu. Hamma meeqatti yaadda? Ati eebbisee osoo hin taane ati namaadha. Ani namaadha. Deebiin akkas ta'a. Waa asirraa baratan jedhee waan hin yaaduu fi gaafii deebii kanarra. Ittaansee immoo mardi yookiin majaabii ittiin darbaa. Gaafiin kan kee akkas jedha. Haati kee ijoollee 5 qabdi. Tokko kibbaa, tokko kaabaa, tokko lixaa, tokko dhiha. 5ffaanoo eessa jira? Kaaba kibba lixa dhiha 5ffaan eessa jira? battala garaacha yookaan akka tuwaatti battala keessa. Sagalee kee ol kaasa. Sagalee kee ol kaasa. Jidduu keessa. Hin argan. Haati kee ijoollee 5 qabdi. Tokko kibba, tokko lixaa, tokko dhiha, tokko baha jira. 5ffaanoo eessa? Hadhuura. Hin arganne. Waan qaxxaamu qopheeffate qaxxaamu hin arganne jedha wanta akkasii. Maal qabu wanta tokko hin qaxxaamu. Yookaan harcee yookaan bishaan ayyaanni tokko asirra ayyaanni tokko yookaan immoo tuyyuu jaalallee kan keessa qabdoota irratti dawwaltee waan tokko akkamitti akkataatti jaalallee kan keessa janajjan bilbilaan. Hin janajjante simbete sirkii biroo firaawwatee fakkeenyaaf jaalallee kan akkam jettee janajjan yookaan. Bilbila as bira jira fidee dhufu. Biyya kanatti yeroo fakkeenyaaf akkas akkamitti janajjante yeroo bira jaalallee kan kee. Okay. Bilbilaa osoo bilbila dura laal hin gammadaa. Baay'ee seeqadha. Hasan. Illee salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta nagaa fayyaa keetti dammii jirta ati fayyaadhaame alhamdulillah jira kana jirti. Si maa fedde wallahi barsee yaadee jira. Waa hedduu jira garuu immoo qixaatii jalqabaatti Intaan adabbiin hin taane nuun taane adabbiin nuuf jijjiiramu. Seeraan nu dubbattu seeraan nu dubbattu. Itti jabeessi. Adabbitti nu jabeessi. Never. Jaalallee kan kee oda Ani taphatan janajjan. Irra deebii janajjan. Jabeessiti. Yaa jamaa akkasuma jedhaan wallahi tokkoffaa girgiddaa laalaa akkas haaraa laalaa. Ammannaasa. Janajjanne garuu sirriitti hin janajjanne. Kanatti ilaalaa dhugaa taa'ee bilbilii wal maraqanaa kasaan in taa'a. Akkam jirta gaggaa fayyaa keessa dammii wallaahi barsi yaadee akkam jirtame wallaahi barsi yaadee jira baay'ee tokko samuuni kan maa baddisi baddee akkanatti hin badin wallaahi laazim baay'ee si yaadan beektaa miti jiraan. Argee jira akka jiran ishii gaafiin arsitti dhaga'ee jira. Arsitti
Itti jabeessi. Homaanti godhu jiru ka obsa siifaa kennu. Wanti aannan isaa dhugdu garuu foon isaa hin nyaanne maaliif? Aannan isaan dhugdaa foon isaan nyaatu. Wanti aannan Gaala gaalli nyaatama. nyaatama gaalli sagalee kan keemmoo kappal godhu. Aannan isaa dhuga. Yalla yeroo keenyatti nu waliin ta'uu hin jedhin. Yoo argattoon argatin qixaatii kan kee harcee deemiti sa'aa kee kana keessatti harcee fidii fuula kan kee. Yookiin immoo tuyyuu harcee yookiin yaajii wantuma ta'e wayiitti fayyadami yookaan bishaan. Bishaan dhugdee sila viidiyoo fidees korfisiisaa viidiyoon as hin jiru. Maaliin baqaan beeku boode. Yookiin immoo hiriyaa kan kee tokkotti daawwaliitti jaalalli sira na qabee nama hiriyaa kanuma danta'a. Silkii kanaan daawwalataa akka muree silkiin kun amma ittiin haasa'utti jira. Xayyu ishi mikiyaaj yookiin pawudar yookiin harcee daddabe waan tokko isa dibadha. Of wanti dibadhin jiru as keessa. Hin danda'amu. Yookiin immoo waan sitti dhiyaatu ati ofii keetii kanan na dhiyaata kanan qaxxaama jedhe. Baqa bishaan ayilaandii tokko dhugaa. Bishaan ayilaandii tokko dhugee fixa. Bishaan ayilaandii tokko dhugaa osoo addaan hin kutin akkasitti ol gargalchii bishaan ayilaandii tokko fixa. Osoo addaan hin kutin daddabi sa'aatiin dhumataara. Saakkeetti fayyadame. Qophaa'ee eebbisiifis dhufaa jira. Akkuma umri kootti gaadara. Du'aayinaa godha. Sagaleen kee fagaata ol dhiyee sagalee kasananatti fagaataa isin hunda dhiyaataa waliin dhagaa masaa dhug osoo ol gara galiiti dhugi fiti. Sagaleen kun dhagaamu? Inni dhagaama achi fagaata malee dhugi. Infite ka dhugee fitte Deefu Galatooma ulfaadhu gara eebbitti hin deebi'a. Haadhaa fi abbaa kee osoo hin taane nama tokko umrii kee waggaa 10 irraa qoodif osoo jedhamte eenyudhaaf qooddi? Yoo qooddeef ebaluuf qooda jettaa yoo qooduu hin dandeenye immoo qixaatii geeffata. Garuu dirqama nama tokkoof qoodu qabda. Haadhaaf abbaa kan kee osoo hin taane nama tokkoof idmee kan kee fudhan irraa qoodif osoo hin jedhan. Namni sun maal ta'a yoo qooduu fi dhabe? Maal jette? Yoo umurii kan koo yoo irraa qooduu fi dhabe namni sun maal ta'a? Laazim qooduu fi qabda. Sagaleen kee immoo natti fagaata. Ishi. Nama sanaaf umurii koorraa qooduu yoo dhabe namni sun waan ta'u qaba miidhaan irra ga'u qaba hin jira? Namni sun miidhaan irra hin ga'u nama barbaaddeef qooduu dandeetta. Hoo nama saniin qoodatte immoo tuyyuun qaxxaamtaasisa jechuudha. Namni ati qoodduuf sun eenyudha? Eenyu qoode dirqama haadhaaf abbaa kee osoo hin taane. Yookaan immoo ebaluuf hin qoodaa. Namni sun garuu homaa hin ta'uuti du'arraa hambista jechuudha. Guyyaa isaa du'aaf qophaa'e san umrii 10 kana osoo ati qooddeef du'arraa ooluu danda'a. Garuu ati qooduu baatte du'arraa hin hafa. Atillee garuu du'aaf qophooftee jirta. Isin lamaanuu du'aaf qararra jirtanii ati waggaa 10tu si hafa isaa homtuu nafu. Ati waggaa 10 kanaaf kan ta'e gara fuula rabbii deemta torbeef qophootu. Inni koofii godhan fadha malee isaaf kennee kan godhamam. Nan du'a miti immoo bakka isaa nan du'a immoo fi gochiirra dhaqa. Iddee? Ayyubishi yoo hin qoodu fidmee kiyyan qoodu foo jettee hin qaxxaamta jechuudha. Laazim nama tokko qooduu nama sanii qooduu qabda waan ta'eef. Dirqama nama tokko qooduu qabda. Namni sun abbaa nama takkaan jaalatu erga ta'e waan ta'eef. Maqaan nama waamu garuu. Waamin. Jaalallee koo. Eeshi. Eega jettee haa ta'u.
Masyaallah, Dhugaan masyaallah. kodda fi garuu. Rabbi godha. Eeshi galatoomiffaadhu. Jaalallee kan kidhu irraa oolchuu adda jechuudha. Gaaffii itti aanu hibboodha. Ummajaa bira gaheetiin jira. Yeroo jalqabaatiif kun immoo gaaffiidha malee eenyudha miti. Dhumarratti hibboo jira. Hibboo dirqama namni hundumtuu deebisuu qabda waan ta'eef. Osoo yoo rafteetiin hin kaatu jaarsi kee niitii lammataa irratti fuudhee maal goota? Mee bishaan dhugee dhufuu danda'a? Waajid dafi. Natti dhugaa. Gaaffiin naa jijjiiramu. Jijjiiramaa sun. Gaaffiin hin jijjiiramu osoo yoo ati rafteetiin hin kaatu abbaan manaa kan kee masaanuu sirratti fuudhee kan jedhe ija argite maal taatame maal taata maaluma gootame fuudhee jira fuudhee sittuma ol seene. Yaa Rabbi maal godhasa? Sagalee kee ol kaasuu dubbadhu miira akkamitti si dhagahama? Hin ajjeesta moo hin dhoofta moo hin maraatta moo maal gootame? Gatee biraalee abbaa hunda isaaniiti. Lachuu dhiisa Abbaan manaa kan kee masaanuu fudhatti hin gattee biraa deemtaa isaaf isin bultii kellee maatii kan kellee. Haga itti yaadu maatii kiibichaa fudhee biraa deema. Itti yaaduu qaba immoo eegasii. Malee. Sagalee kee ol kaasuu garuu. Jawwaala keetti aasuu malee sagaleen ka'ee bilee jira. Eeshi abbaan manaa kiyya masaanuu ol sanarratti fudhee galee gatee biraa deema jechaa asuma ajaa'ibi. Eeshi asumatti bira tara kan kee. Eenyutti hin deebi'a? Arsitti hibboodha. Hibboo kanan deebisa. Bifa gurraatti amala giiftii. Bifa gurraattidha amalli giiftii. Hibboo hibba kee dura. Hibboodha waan. Hibbak. Ini arganne isaa? Yoom na gaafatti hibboo yenna hibba keedhaan jette. Bifa gurraatti amala giiftitti hin jedhan jira. Nagamu sagaleen kiyya. Wanti gurraacha harreelleen hin jirti harreelleen hin jirti waa meeqatu? Ottee miti hin arganne. Emang suka kok itu mata kita kebicaraan itu udah demi soal tuh anjir. Oke demi ki. Ayi bakka mira hin arganne amma hin qaxxam. Amma immoo laazima arjee fiduu qabda. Yookaan mikiyaaji kan kee. Hisbiin Yookaan immoo daawwati jaalallee kan kee akkami janaajantamee daawwatti jaalallee kan kee akkamitti janaajantamee. Araan barri qolfattee jirti. Kushiina ala jira waan ta'eef barri qolfatanii jira. Eeshi rakkoon qabu. Eeshi intini godhi janaajani daawwali. Siiree sama akka reefuma jaabisan osoo hin taane isii waan irra reef qabna. Daawwali janaajani. Wallahi Bishaan qulqulluu dhugattee fidhattee. Eessuma janaajani. Laala janaajanaadha amma. Yookaan bishaan asirraa fi gannaqi. Pat maayidha kamaan jana malee. Itti godhe. Beetri asu. bishaan si fiduu kutte asu. Dhufti jedhi. Abaayaa inni abifti gurraatti kun. Natti fakkaan. Dhukkee nurraa ka'ee bilana. Rifeensa jedhiimme. Akka nu dhageen. Ina wata kan jira dhugaatti isinii ilaal wata ta'uun si kuyyumsa ilaal. Ittiin ammoo jaabii dhadhani. Bakka ishee. Qaxxamtee jirta? Kooyin qaxxaamee adii. Bifti gurraatti hundi gurraachi baay'eetu jiru. Bifa gurraatti amala giiftii. Hin arganne daala hin arganne yaaltee jirta karaa isin qaqqabtan itti dawwalii jana jaalallee kan kee. Yookaan darakti itti dawwalii yoo ammoo marda inni ta'uwate
ما جرى جرى لقاد دولي جالله كي بي جرا فاين يوم ساخن رفي جرا كاس دولي في فرانك رتو جت وكان Fakir. akhir wajib sim jadi itu mah mugro yo duran tik aku titik agak bakal ايش دولي ما يو يا دولت فجأة لما أكنا من لما جاء لما راتورات نجار لك وفي تدولا جروت تدول أكنا من جاء لما جال لك وفي راتورات تدولا رو ايش بقى ايش يا في كاسات دمارة السلام عليكم Kamu tuh jangan terus dia kan jalan kan akan jalan tak surah kan bahkan orang video kan bahkan orang better kan juga kan jalan tak jangan dia jalan le nama sih I love you I want you jadi Hello my boss my love very my tulis jalan kita wali my jadi English apa kali sama saja aku lo baye si ade esa tiba dengar mulu wallahi baye si ade habibi I love you ini pikir wallahi nah ade ari lekas mesti ada juga yang bagi ya bagi kita kamu bet betam nak pakai wallahi امشي ربك ان شاء الله وقتكم بريد ان شاء الله وش قالت لك قمر يمكن بلاد بتعمل سرجنا جنت والله قالتهم ابي محمد ايشي ابي هبو تقالك مولكات ايشي يبقى كده ابك yo bahu mana ilala yo mana bahu mana ilala yo ala galu ala ilala adu biftu inargan aku menjelajah makan ki arg berapa sama debi kana argatin yalla bad debi kana arg garu coba jira kana zinubi nakana tante mari wala bayalu mutimo yani namala matti bite نرجع ترى لما تقب ترى لما يقبضت مالي في درجة القول دي في وان أبدأ تقول لما فالأنجر تام أدبم تدول يا كنت جنا جنتو بيشرب بناقة يلا سجلت أما ترى kamu beri segera pula dulu أما ترى kamu beri segera pula dulu aja لا jalan yang pada tol jalan tangkan utama jalan yang kan kesi jalan tero jalan kapati malfa sinjala me afake jalan gafi jalan layo isi esa malfa sinjala ne ko malje tayo gafi jalan gafatan amma mutuna man sibra tarajum gafi jalan gafate la ko sirra ate yal qabarra gize yala ko sirra ko sida wala rabbi fatan no jad atama mutun dubati da kuma ka tasire amma yenti sibil bala ko kana kudda de Biko. Akam jirta my boss. Nagati yala. Tira barida ko kami. Mundo nagara nibra. Akam mujina kami. Wih malta timu. Malka siruku. Wih anak itu. Takona tada kamu bakatiana. Sinjala na oh my god. My jadi nek kasi sekarang mayal lagi sama kita jalan tu. Ishi. Malka siruku. Baik sejarah dulu terbiru. Baik sejarah dasi kau baca share kau baca buku dasi kau. I love you so much, my boss. My honey, my hiwate, my kumnagari, my dream. Oh my God. Prof Abdul boss mada. Ede gara-gara mau juran na wajib mesti nebra mesti dua. Anu mesti lagi bukan juran bukan nebra mesti abjum buatan share ni. Malfa kita yang garu nanggal, lembe ku dua kau, lembe ku malfa kita lembe buat. Wait, isi. Yung to biar fan rashi yung model kin. Samun na nado samun na dufung ko ano lek yung model kin rashi ro yo share ko tin barbado. Baka ciao shi, I love you so much my baby. Bye bye.
Irra deebi'amuu qaba. Irra deebi'amuu qaba. Akkana Akkasuma jedhu akkasii dheensanii jiru. Jaarsa koo jaalallee koo gara fuula duraatti illee akkasii dheenyana jiru. Janjanaa wajjin beeku. Maaf jechuudha. Maal hojjetan kaatti? Akkatti jarjarsan. Inni Gaafii macarrashaati. Intala teetii fi obboleettii kan kee kam gara waraana ergitan waraana ergaa osoo jedhamanii intala tantee haftuu qabda obboleettii tantee haftuu qabdi jara lamaan kamiin ergitan. Ajaa'ib intala qabdi waan ta'eef isii gaafadhe gaafii kana. Mi'atti tantee ajaa'ibii fi obboleettii tantee tam erga. Abboo obboleettiitti erga. Adeemtu. Adeemtu jechuudha. Osoo ilma qabaatte ilma keetii fi arsitti obboleessa kee kam ergita waraana? Mimi tokko farra deebi. Tokko irra deebi dura. Ilma ergita? Ati maal? La ati ka isii gaafatte na gaafatar tamoo kan biraati. Rakkoon qabu ilma si gaafadhe. Yoo na qayyaratte immoo si gaafa isii qayyara gaafii. La isuma kana na gaafadhu bareechi deebi. Ishi intala keetiif obboleettii kee? Dhiira keessa moo shamara keessa? Obboleessi tantee ta dubartii intala tantee ta hangafa yookiin immoo obboleessa kee ka hangafa obboleessa kee ka dhiira. Isaan hundaayyuu erga ofii kiyyaa deema malee. Egaa isaan hundaa ergine qaxatti nu qaxaamta harcee dibatta waan wayii dibatam dhugaa isaan tokko hin jiru. Yookiin jara keessa tokko ergi yookaan qixatti jenne biraa. Umma jaabi isaan hundaayyuu waan jaaladhuuf sitti mana isaan hundaayyuu waan jaaladhuuf baqa balarraa isaan baraaruuf ofii kiyyaa deema. Waan tokko qaxaame maal dibatta maal fudhata? Maaliif qaxaamaa isaan jara keessa tokko filadhu kaashii tokko ergi waan amma kun bar dhugaa miti. Osaadha. Baqa ilmi kiyya erga. Obboleetti moo? Jechuun ilma kee moo obboleessi kee ilma kee hangafaati moo obboleessi kee hangafaa jettee miti? Baqa ilma kiyya erga baqa. Ayya eebbi haa ta'u. Lama sanii ergu. Lama sanatti ergita? Dhugaa inni duraayyuu gara na nyaachaa jiru. Isa duraayyuun adabamee ta'e naa wayya ture. Garuu lamman isaanii mikiyaaji fuula keetti adabame yoo ergu jettee. Maaliin adabamu? Mikiyaaji dibadhoo kan waan ta'e dibadhoo adabama. Baay'ee mikiyaaji sinii dibadha rakkoon qabu. Mikiyaaji nan qaban mikiyaaji daakuu. Zimmacha bakka hundatti ka hidhi dibatan as dibatta. Ka fuula dibatan as dibatta. Ka nyaara dibatan immoo asirra dibatta. Daddafi ka sa'aatii kennan gube. Ani mikiyaaji fayyadamu kan hin qabu sati jedhaa jirtu kanayyuu. Waanuma of biraa qabdu waanuma dibatan ta'e waanuma fuula fintaawwa ta'u wayii waanuma of biraa qabdu dibata. Yalla laaqun maal akkasii godham maal akkasii godhu barbaadde. Eshi gaafii macarashee tokko isin gaafadha sa'aatiin deemara waan ta'eef irraa baana hunduma keessanii koo akkasiin dibattu. Yalla anani na dawwala raida. Eshi. Gaafii kanan isin gaafadha. Eshi. Gaafii kana fikirnee dilleedha. Sa'aatii ammaa kana keessatti eenyudha namichi sun maqaa isaan harkaa bade taa'ee danda'atii fi hangaasaa tokkotti heerumu osoo hin jedhan eenyutti heerumta immoo jaa'ib. Ittiin heerumu jennaan waan tokko inni qaxxaamtee baata. Si qaxxa'uu barbaada waan si qaxxa'uudha. Ani qaxxaama malee ani jiru qaxxaama. Yalla harkee dibadha. Yalla. Dibadhee na fudhadha. Atoo inni heerumta arsitti. Taa'ee fi eenyu keessa? Taa'ee danda'atii fi hangaasaa biraa. Hangaasa deeru. Hangaasa heerumta? Taa'ee. Hangaasa jaartii harkatee jira. Qabeenya illee odulloo bigatee naaduu taa'ee gurraachisanii manna hangaasa deeru. Hindi banne eebbiseeran hindi banne dibadhu bakka hundaa yoo dingayi.
Majaa biyya na dibadhu kaa waan dibadhu. Ati ofirraa qabda. Yookiin killee takka dhugi. Bada kaafillee kun. Arsitti gaafii akkasii qaba. Majarra shaadha waan ta'eef. Arsitti na soon gaafa dheellee filaan dura harcee diguu barbaada harcee na dibatu hedduu. Eeshi. Guyyaa biraatis ni dabarta kala. Gaafii hafee isin jedhu guyyaa biraatis ni dabarta. Eebbi sirri dibadhu. Dibadhe kolfata. Eeywaa maashaallah maashaallah. Maal dibatee onnoo kuni? Bareedina. Bareedee dibattee sila eebbi. Kalachatti illee. Funyaanni rammoo gurraachisan dibadhu. Asoo yalla habibi inni adda walaala dibannaa. Funyaanni gurraacha dibadhu. Bannaan gaa kalas maasita isa bakka arca dibatu haramu nama jedhanii TikTok irratti ola sheekuti. Amma arca miti boodara qopheeffanne boodara kun beerra rabaa dibatu san. Ante komentii baruu dha dhugee irraa kaasa rabbi. Sin dhabe arce. Maal dibatee dhufe mootu uumaa jaayi. Arce dhabe wallaahi balballi faata. Eebbi kalas hin tuqin kalas akkasumas. Rabbi. Ya Rabbi. Asu. Gaafii naa jijjiiri. Karaa malee. Gaafii naa jijjiiri. Kuni qaamatti hin dibata waan ta'eef rooba isaa rakkoon qabu dibadhu. Fuula kan keessatti sirriitti bareechi dibadhu. Hin qorraa sun qorra. Araasu ta'e. Jajjabina. Mirati godhi kaati maali kaa namni kana maallaa tokko. Hin qorra bar firiijii baate. Daakuu miti immoo kun nyaata miti fi paawudariidha. Nyaata miti bareedu. Paawudarii daakuu. Achi boodi siin ta'u afaan siin. Majaa bakka hundatti laaqiniitti asitti illee funyaan kan gidduu hundumaa akkasumatti. Eeywaa bareeddee dhuga. Eeywaa bakka amma asitti badhasa kalachatti. Maalli bitaa jirtu majaa'ibiin? Eessaa biratti si? Asaanti tiyyaalee nagaa fadhu itti soqadhaa illee. Kiyyaalee nagaa fadhu soqadhee itti ho'i mee silaa qaxxaame. Oi gaafis gaafata daatillee. Oi dibattu mana hin baatu waa wayi. Iskiriishaan ta'uu dibata. Eeshi oi gaafii kan ta'e majaara shamaa itti naan kana Gojee fakkaate dhugaa gojee fakkaate. abbaa keetiiti. Eeshi. Maalin si gaafa dhabeetta? Haadha tantee biraa deemte waggaa 15 biyya takkumaa si bira dhaqxee hin dubbisne taa'us yoo jedhamu abbaa warraa kan kareef ilma hangafaa sanuu garaa qabdaaf hin deemneef. Reefu wal fuudhanii aruusa gaarii ilma garaa qabdaaf waggaa 15 irraa fagaattee taa'us yoo lamaan kana filattee filachuu yookaan immoo hin dibattu. Waa wayi. Yookiin haadhatii irraa waggaa 15 haadhatii irraa waggaa 15 biyya abbaa warraa hanga kareefu ulfa ji'a tokko ji'a akkas 5 ji'a reefu iyyuu bakka itti hermtee ilmarraa nu jechaa jiru. Haadha kan keessira waggaa 15 fagaatoo yoo ta'u waggaa 15 fagaattee jiraachuu yoo takka argatu tasuma taatee hin argatu. Daddafi kun isa dhumaati waan ta'eef daqiiqaan deemaara. abbaa warri xiyyaa irraa fagaatu haadhatii irra jettee. Harka birteetta yoo kanneen lachuun godhatte hin qaxxaamtu. La irra deebi abboo naan galli wala jettudha. Naan galli maal jettu? Ulfa jette. Maatii dhufu. Hin dhaga'amu. Wala jette haadha teetirraa waggaa 15 immoo ati misaala ajaa'ibsa kee kan jaalattu bira waggaa 15 fagaattu jette moo? Waggaa 15 fagaattu yoo jaalattu ulfa ji'a 7 qabattee bira deemtee sanuu bultira hojii jaarrataa argatan. Waggaa 15 bira fagaattu yoo tasuma waliin argitu dafi sa'aatiin deemaara waan ta'eef wala karaa xumuruu qabna. Isaan lachuu irraa yoo fagaachuun fedhe. Yalla waan tokko qaxxaame waan tokko nuyi dibadhuti isa macarrashaati. Maal dibadhanii yoomtuu hin jiru of keessa. Amma biraan qabdu mikiyaajis haa ta'u waan hunduu fuula inni namaa inni dhufu gurraachas haa ta'u diimas haa ta'u. Jabbiinsi kan jaartiin ofiisu.
Tapi sikit dibeta. Ini dibeta video. Aku jadi dia artis. Wala sekat umalembau. Bareedan rambal. Bareedu juga. Tirra bareedu wallahi. Pak kami nara dawalan jira. Hah? Ya jillian pada nara dawalan. Kita tidak bang. Entau. Kalas? Kusya Ya tahu jalan kalas di sini kami ni. Yo serapa gora. Kami jin. Dan Uya. jadi jalur tebin. Aduh. Kulitnya tangan menjadi kulitnya tangan berapa? Kulitnya ada apa sih bikin jadi. Bishaan afaan itti guutatte daqiiqaa sadii adeemtu. Bishaan afaan itti guutatte daqiiqaa afur otoo hin kolfin adeemtu daqiiqaa shan yoo. Yookiin immoo sadii mallee qabaatu waan tokko adda baafata. Kulli keessa walaqa. Bishaan afaan itti guutatte adeemtu otoo hin kolfin. Otoo humna dhabamne akkamittiin hin ta'u malee cunquudha. Hin ta'u. Mali battare. Kau kebiasaan itu. Kana fuula di kadhu soofte. Bishaan afaan itti Dirraa kun mana hin ta'u kun yookaan immoo waan biraa hin jiru bakka wanti bira hin jirre irraa dhiqaan buukan. Badina anjee soodda kun kan fuudhani. Ya pada cabai kisi bule tu kubine. Kun dibadhu wallahi. Kun dibadhu. Ini gaafa wajjin kami biti gaafa kami biti tasbiratan. Ye? Gaafa tasbiratan kami. Seret. Pada bule tu gini. Jalan kalian dia baca sini bukan apa nih? Lawa adi sirra bareda. Isi tidak dibikin tasbiratan tidak di. Itu dia kami Dia bodoh dia apa? TV ni. Mari bulu tu. Ada tu. Dulu aja bok muka tu dia apa? Bok enggak apa bulu tu kurang. Gala thoma turti gaari sini asa qophii addaa akka wajjin dabarsine abdii qaba akkasuma immoo viidiyoo kana namoonni hedduun akka daawwatanii bohaartanii barnoota dakkarraa argattan abdii qaba hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinuu fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Masalah waan na godhan kana Akka namni dhageettiin uummata guddaa galatoomisiif jenna turtii gaarii galatooma ulfaadha. Warri maatiin ta'in jirtan maatiin nuu ta'a. Jajjabinni keessan nu biraa hin hafin nu waliin haa turu turtii gaarii baay'ee. Surang aja.